غربا بكتي كنا برا غربا هذا ساسلة بيابة كنا بران شر ورانا جا وجين كسمات غربا ديسين توري كمان أكو كيسة أماتة تكو غاف أكرين فاج استنيات تجتشود أمرزي هذا كيانيات تطير على شارموت أن ديسي ودست تجتشود ستيني ماتي لما تينا راجع هاشما أركفوني وردفتو تافك بجمتو توان كوتو أكم جرتو نجا كيسني أن نجا كيا قالت ربي سين أكم جرتو جرون جرين يكم سين برا أنا بردن سادا قالني ربي تهاتو هالروان باين عجائب اللي وان باين لنا كوكو قيان تجيب بلا جودا نمني كميو واللولا والعربسا والكيك اللي والكيكون اللي والعربسون اللي دانغا كبا كيستيو نمو في أكس ميديا رتباني ولا الرسوم بايك عني ده جودا كيستيو نتي جولين أورمون جودا أورمون سافو بيكا أورمون دودا كبا جتون وان هدودا جولين أبا غداني بيكتو تا أورمون ولو ما غلط سافو في عدا كبا جودا أكو مثلا تأيلي جولين شمرني يرو كنتي social media kan fayyadamaa jirru jechuudha akka waan itti wal arrabsuutti wal qeequutti baay'een keenya jechuudha namoonni biyya biraa garuu hojiidhaaf itti gargaaramanii waan adda addaaf itti gargaaramanii jechuudha social media yeroo tokko immoo namoonni gaaf wal jaallattan waan iccitii keessa walitti maxxan maaf gaaf lolaa baaftu isiniin jedha jechuun ani baay'ee na gaddisiise jechuudha ani mucattii kanallee hin beeku social media marratti akka tasaa argan Facebook irratti jechuudha akkuma tasaa arge garuu namni dubartiin akkasitti nama arrabsitu kun ani baay'ee na ajaa'iballe ani hin beeku garuu dhugaa baay'ee natti dhagaame jechuudha mee sagalee Oromummaa taanaan Oromummaa kan kootu caala kee rastini maati ati sanyii maliliki makaa qabdaati gantuudhaati asigalee miti ati gantuudha jaallattus jibbitus diqaalticha haadha raawwatini maati jechuudha narraa gadi buuta taanaan gadi buuta ala namoo fuuteetta afaan kee qabattee narraa gadi buuta taanaan narraa gadi buuta narraa gadi buutu taanaan natu muka udduu haadha keetitti galsha jechuudha haadha keesi beeloftuu sana deemi beela baasi beelli karaa kuffisanii jira jechuudha yeroo ana bira jirtu anatu ergaa fi turre waan nyaattu qabdu jechuudha agabuu haadha keesi agabuu sana deemi beela baasi ati immoo shorommoxiiti ati immoo udduu kan kee godhamiti jiraadhu silaa wajji hojjechuun jaallattu udduudhaan salamaa jiraadhu shi salamaa diqaalcha jechuudha sitirimaati obboleetti keesi biizinasa hojjettu isee biyya arabaati dhuftee waan nyaattu dhabdee deemte udduu si gurgurataa jirtu immoo ofitti fudhadhu yoo nama taate yoo birrii qabaatte saree an shaneen deeggar arras borus maatii keenya ajjeesisaa kusummuun ta'a deemi ajjeesisi ati dhiiradha deemi ajjeesisi dhala shaarmuuxaan deessee guddiste jechuudha mucaa kana jechuun haati maal isaa ishii goote gabaabumatti intalti tokko intala taate akkam haadha arrabsiti keessatti iyyuu haadha jechuudha haati kuni gaafa isaan lamaan wal jaallatanii yookiin immoo gaafa isaan laayifii isaanii waliin dabarsan bar haati biran jirtu turte maaltu iddoo haadhaan si ga'e yaa obboleettii kiyya dhugaa rabbi ani baay'ee gadde ani yookiin si caala beektuu ta'e yeroon ta'e waan natti dhagaame tokkodha jechuudha maaltu haadha isaa biraan si ga'e isa iyyuu yoo arrabsuu barbaadde bar isuma qofa yoo arrabsite gahaadha yoo inni illee si nyaate ta'a yookiin maallaqa yookiin immoo si gane ta'a yookiin immoo si arrabse ta'a baheellee akkuma nama kaanii miidiyaa irratti si arrabsuu danda'a dhugaadha mucaan kun waan beekullee hin qabu hin dhageenyellee jechuudha garuu odoonni si arrabse iyyuu obboleettii kiyya ati hayyuu taate arrabsoo isaa sanayyuu keessumatti liqimsitee maaf hiriyoottansaa yookiin immoo ofii keetii teessistee maan gaafatiin jechuudha namni kun bargaaf wal jaalatu waan guddaadhaaf walitti dhuftanii yookiin immoo waliin jiraatuuf walitti dhuftanii waliin illee jiraataa dhuftan ta'a laayifii isaa dura darbe immoo ittiin waqqasuun barbaachisaa miti natti fakkaatan akka mataa kiyyaa akka yaada kiyyaatti jechuudha fakkeenyaaf amma dullattii waggaa 70 wajjin jiraataa ture isaaf ta'ee wajjin jiraatee miti inni immoo ishii wajjin illee jiraatuu isaa odoo beektu atilleetti dabalamtee waliin laayifii dabarsitee jechuudha iccitiin kun iccitii keetis jechaadha maaliifuu wajjin jiraatte guyyaa tokkos ta'uu jechuudha obboleettii kiyya rabbii dubbachuuf nama qeequllee hin jaalladhu
namni yoo naqeeqinaaf wayya nama qeequun jaaladhu garuu intala Oromoo taate intala safuu beektu taate keessatti immoo kan madaa guddaa natti ta'e kan nama deessellee jechuudha akkamitti haadha kee akkas godhi jetti dhalaan tokko uumush dhalaa miti dhiira raayyuun eegamu waan akkasii siin jedha obboleettii kiyya dhugaa keessattuu immoo mucayyoo musliimaa taate jechuudha nama musliim jechuullee hin danda'u garuu naannoo kiyyatti biyyarraa eegalee hagan iddoo kana jirutti illee ijoollee musliimaa wajjin ni jiraadha waan bareedaa isaan illaarree baratta uffannaa kee sirreessullee isaan irraa baratta ati immoo mucayyoo musliimaa taate ani hin beeku dhugaa jechuun yeroo baay'ee ijoollee musliimaa ogguun namni isaan dogoggorsiise arrabsillee kaafira ta'uun baay'ee akka namatti jibbisiisu namatti himu ati immoo kaafira sana daran taate jechuudha maaliif yoo jette dubartiin kamiyyuu haadha kee akkas godhin jette obboleettii kiyya asirratti ati haati kee durbadha hin jedhamu atillee durbadha durba afaan durbaa tokko keessaa kun hin bahu natti aaruu dandeessa viidiyoo kunillee si qaqqabuu danda'a akka waan bareeda ta'e immoo sheer naaf godhaa biraa naaf gahaa jette maal godhaa jechuun waan isa miidhullee hin qabu waan isa irraa hir'isullee hin qabu beekte garuu ati rabbiin fuulduratti nama fuulduratti osoo hin ta'in rabbiin fuulduratti maal jetta dhugaa rabbiin maal siin jedha haadha kee arrabsite jechuudha bar haadha gurbaa kana arrabsuu kee jechuun haadha kee akka waan arrabsiteetti beekte haati immoo kabajaa qabdi haati nama kamiyyuu jechuudha haati keenya dadhabdee nu guddiftee ogguu gara biyya arabaa kanallee nu ergan maatiin keenya akka nu hojjennee isaan jijjiirree of jijjiirree waan qaban gurguranii namoota nu ergantu jira bar ijoollee jireenya isaa darbeen immoo isa keetti wanti dura dalagaa turte akka seenaatti tara waan fuuldura keetu immoo akka bareedaatti fudhatama jechuudha rakkoo keessa yoo tures illee mucaan kun agas nama ajaa'ibsiisu maaliif yoo jette hundi keenya iyyuu rakkannee biyyarraa baane jechuudha atiin kunis anillee namni biraallee osoo nuuf taatee nuuf mijooftee qabeenya qabaannee barannee akka nama tokko jiraanne nutti tola ture biyya keenya irratti iyyuu jechuudha maaliifu kun guutuun waan nu guutamuu hin dandeenyeef ofillee maatiillee jijjiiruuf biyyaa baane garuu namni adeemsa keessa wal jaalataa walitti dhufaa walirraallee kan horatu hin jira akkasumatti adaba qabaate jechuudha garuu ati immoo mucaa kanaan fuuliin maal si godhee akkas ta'ee asiin baatee akkas ta'ee kun seenaa isaa darbeedha seenaan sun darbee immoo amma inni nama haarawaati jechuudha mucaan kun jechuudha kiyyaa jedhama natti fakkaate mucaa kun tiiktookiin beekan baay'eellee hin beekuuni yeroo tokko tiiktookii oguun galuunaan arga jechuudha mucaa kanan hin beeku ishiillee hin beeku garuu akka intala Oromoo tokkotti obboleettii kiyya rabbiif jedhi yoo rabbiin ni beekta ta'e afaan akkasitti naasayin dhugaa rabbi sodaadhu ofirratti namaa miti aaruu dandeessa namni tokko yeroo aaru waan baasuun beektu garuu odoon aarii keessana keessatti osoo dubbachuu baattee bareeda dubbattee illee immoo odoo sooshaal miidiyaa irratti ol bahuu baattee an baay'ee natti tola hordoftoota waan kootu akkuma sagalee mucattii kana dhageessaniin jechuudha sagaleen ishii kanumadha ani waan natti dhaga'ame isiniif maree jechuudha viidiyoo kana dogoggora keetii waan akkasii maaltu si galchee naan jechuu dandeessu asuma irratti immoo dhiifama naaf godha waan natti dhaga'ame waan natti fakkaateen dubbataa jira dhugaa keessanii dangalchullee ta'uu danda'a waan akkasii dogoggora keetii kun immoo balleessaa keetii yoo jettan koomantiin naa barreessaa waan isin naan jettan immoo ni dhagaa ani beektuu yookiin hayyuu ta'ee osoo hin ta'in aga beekumsa kiyya waan takka walii dabarsina jedheeni guddaa galatooma balleessaa kiyya immoo na deebisaa isiniin jedha hordoftoota waan kootuuf bakka jirtanitti nagaa fi haraarri waaqayyoo isin wajjinaa ta'uu galatooma.